Harka fuune akkam jirtan kun Aynagee Meediyaa irraa qophii guyyaa guyyaan isinii dabruudha. Odeewwan jajjaboo odeessa biyya alaa kan qabnu yoo ta'u hanga xumura sagantaa keenyatti nu wajjin turan afeerraa keenya. Odeessa har'aatiin Iraan doonii waraana USA'n itti qajeelchite kana qaataa irra harka keenya eeggachaa jira jechuudhaan guyyaa har'aan tana muummichi ministeera Iraan dubbatee jira. Ifatti dubbatee jira jechuudha. Eeggataa jirraa jechuudhaan harka irra keenyee waraana Ameerikaan bishaan gubbaa qubsiifte kana ofirraa qolachuudhaaf harka irra keenyee eeggachaa jira jechuudhaan dubbate. Kanatti aansuudhaan inni biraa Tiraamp Kanaadaa Chaayinaa waliin waliigaltee goonan taarifa parsantaa 100 akka irra kaa'us doorsise. Mootummaa Kanaadaadhaa taarifa irra kaa'uudhaaf yoo inni Chaayinaa wajjin kan waliigalu ta'e taarifa parsantaa 100 irraan kaa'aa jechuudhaan doorsisuun isaa dhaga'ame. Kanatti aansuudhaan guyyaa kaleessaa fi dheengaddas ta'e hookarri Minneapolis keessatti uummataa fi mootummaa jidduutti IC jidduutti akkuma itti fufee kan isin biraan gayaa turre kan yaadatamu yoo ta'u guyyaa kaleessaa mootummaan waraanni ICdha nama tokko ajjeesuudhaan maatiin nama Minisootatti ajjeefamee haqa gaafataa jiraachuun dhaga'ame. Aangoonni federaalaa fi bulchiinsi miseensota ammoo odeeffannoo wal dhahuu baasan jechuudhaan komataa jiru. Lammiileen Itoophiyaadhaa hedduun bulchiinsa Tiraamp mana murtiitti himatan. Lammiileen kunniin guyyoota 60 keessatti seeran ala ari'atamuu jiraachuu fi kanneen biraa irrattis dhimma qaban mana murtiitti himachuun dhaga'ame. Chaayinaan jeneraala ol'aanaa nan shakke jettu qondaalli waraanaa kun michuu dhihoo pirezidaantii Xi Jinping jedhamuun kan beekamu yoo ta'u nan shakkee jechuudhaan aangorraa kaasuun dhaga'ame. Kanatti aansuudhaan Jarman nama miseensa Hamas haleellaa raawwachuuf karoorfate jechuun shakkite to'annoo jala oolchus beeksifte. Tiraamp akkuma biyya keessatti hookaraa fi rakkoo garaagaraa uummata irra fidaa jirus Awurooppaattis dureewwan Awurooppaaf qormaata guddaa ta'eera. Ejjennoon Tiraamp dhaabbataa ta'uu dhabamuunsaa akkamitti akka wajjin mari'ataniif illee qormaata kan itti ta'e Awurooppaanotatti illee qormaata cimaa ta'uun isaa dhagayamaa jira. Tiraamp biyya keessattis sababa isaa hookarri garaagaraa ka'uun kan yaadatamu. Amma immoo gara Awurooppaatii fi ardiilee Eeshiyaa giddugala gidduuttis hookarri garaagaraa sababa isaatiin ka'uun qormaata ijoo addunyaa kanaa ta'ee jira. Miidiyaaleen Iraan abiddi waraanaa guutuu baha giddugaleessaa keessatti qabsiifamu akka jiru sodaachisaa jiru. Suuraan Footooshooppii doonii Ameerikaa haleelamtee fi dhiiga dhangala'aa jiru fakkaatu agarsiisu addabaabaayii Teheraan keessatti mul'ataa jira. Kanaaf Iraan tankaarfii tokkollee yoo waraanni Ameerikaa fudhatee tankaarfii irra deebiin qabneen fudhadhaa jechuudhaan mootummaa Ameerikaadhaa akeekkachiisaa jiraachuun isaa dhaga'ame. Kun cuunfaa oduu guyyaa har'aan tanaati. Hanga oduu biraatti walitti deebinutti laayik, saabskraayib, sheer godhuudhaan nu jajjabeessaa afeerraa